Inni nageenya caalu nageenyi waaqayyo hunduma keessanii faa baay'atu akkam jirtu nagaartuu fayyaa keessanii baga jiraattanii baga eeggamtanii isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka har'a nyaata wayiin qabadhee too dhufeetoo jira. Viidiyoo kana laayik sheer godhaayi itti gammada akkasuma mooyyuu maal akkan hojjedhus walumaan ilaalla isiniin jechuun jaaladha. Asumaan jalqabaa irraa isinitti hima akka argaa jirtanii bareechee tolchee qincee asitti qopheessee jira jechuudha. Egaa ka qincee kallattii lamaanan hojjedhaan. Har'a kallattii tokkoon hojjedheen isinitti argisiisa. Guyyaa biraa immoo kallattii biraatiin hojjedhee sana isinitti argisiisa. Har'aanuma duuka bu'aa maal akkan hojjedhu akkamitti akkan hojjedhu isiniin jechuu jaaladha. Egaa ka hundi keessanuu mana keessanittii fi mana ormaa keessatti illee argamuu baatu gaafa biyya galtanii hojjettan jedheen abdii qaba. Mana keessallee waan tokko meeshaa bichaa miti nu dabarsinaan jettanii too jirtanii yaada kabajamtoota hordoftoota kooti baay'isawwee nyaata guyyaa guyyaadhaan hojjechuu dhiiseetii miti. Inni guddaan ani kanan xiyyeeffadhee meeshaa irratti waan ta'eef fayyadamuu qaban jedhee waan ta'eef iyyuu isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaanuma duuka bu'aa erguyyuu hin naqinaa isiniin jedha. Argitan kanaadha nam miiccee jechuudha. Duratti isaanii keessatti argitanii jirtanii asitti immoo miicceen tolchee lafa godhee isiniin jechuun jaaladha. Miiccee bishaan immoo irra godhadhe bishaan isinittan argisiisa. Akkaataa isaa akkamiin akkanitti godhu jechuudha. Asitti miiccadhee tanan. Ni miiccame kuni isiniin jedha duratti isaan irratti argitanii amma immoo asirratti argitanii erguyyuu hin naqinaa. Viidiyoo tana itti gammaddan jedhee tajaajila. Sababbiin isaa waan tokko waan kaleessaa keenya gaafa yaadannu hin gammannas abdii godhannas. Kanaadha yeroo kamiyyuu waggaa waa'ee nyaataa hojjedhu ani kanan dubbadhu. Irra caalaa yaadannoo keenya kaleessannuuf ta'a. Kana wanta biraa homaa of keessaan qabu isiniin jechuun jaaladha. Dhadhaan asitti qopheessee jira. Akka argaa jirtan kana kunuutii asitti nan ho'ise meeshaan tun meeshaa xiqqoodha. Baay'ee isif fayyaddi ani kan akkanaatu tun ishii dhumaatidha. Guddaan hin jira jiddu galeessi hin jira. Walirratti bite. Tanaa jechuudha. Kan jalaa maxibashaadha. Buuphaa sadii waan akkasiin hojjetti ishiin xiqqoo kan biyya keessatidha jechuudha. Dhadhaan immoo kanaadha. Haala kanaan dhadhaas qopheessee jira isiniin jedha. Erguyyuu hin naqinaa akkamiin akkan hojjedhu isiniin jedhee jira. Viidiyoo jalqaba gizeen jalqabu haala lamaanidha. Qincee kanaan hojjedhu isiniin jedheera. Haala tokko kana walumaan ilaalla. Erguyyuu hin naqinaa. Asumaan immoo meeshaa kana isinitti himu isin fayyaddi. Aannan itti danfisuudhaaf waa sadiidha jechuudha. Yeroo ani bitu sadii of keessatti qabattee jirti. Guddaa jiddu galeessaa fi tun ishee dhumaatidha. Isiniin jedha. Tuni turtee jirti yeroo haannaan dhalattuudha kan bitame amma akkasitti haa jiraatullee hin beeku akkasitti illee jiraachuu baatu immoo kophaatti gurgurama nama fayyada. Dhadhaa ho'isuudhaaf kun dhadhaa baffamen asitti ho'iseen dhadhaa ho'isuudhaaf akkasuma aannan wanta bakka waan ta'e waan ho'isuu barbaaddu waan xiqqaa ho'isuu barbaaddu baay'ee faayidaa guddaa qabdi. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka erguyyuu hin naqinaa wanti warra barannu gaadaa keessatti illee baay'ee ni jiru. Akkasuma ijoolleen tanaan dura nyaata aadaa nuuf hojjedhu jettanii jirtu. Egaa ka qinceen aadaa keessaa tokkodha. Meeshaalee isaa hin qopheessine waa'ee aadaa isinitti dubbachuudhaaf maaliif okolee jedhamutu jira yeroo masqalaa baay'inaan qinceetu hojjetama jechuudha. Garuu ka meeshaalee isaa yeroo qopheeffadhee waa'ee isaa amma kana fakkaatan isiniin jedha. Kun akka argaa jirtanii bilcheechee jira ani marqu jechuudha. Suutee dheetuman akka inni hin bulluqnetti akkanuma tuttuqa. Kanaaf ammaan kaa fayyadamee isa kan mukaa fayyadamuu dhiiseetu jechuudha. Jechuun qinceen firfirii akkan ani beekutti akka naannoo kiyyaatitti qincee jechuun bakka firfir jedheet akka wanni isitti bakka maal inni bakka dubartii muwaa qabdi jedhama bakka qinceen jechuudha. Yoo firfir jedhee akka argaa jirtan kan akkana. Yoo fuudhan maan karratti si beeku jechuudha. Warroonni ka biyya keenya baay'inaan ni beektan bakkuma kamittuu nyaatama qinceen jedhee tayyaada ka bakka tokko darbee yoo ta'e malee isiniin jedha haala kanaanan hojjedhee kana fakkaata ammas hin dhumannee viidiyoonii jalqaba malee midhaan immoo qinceen ofumaa isaatiif ni baay'ata gaafa hojjettu midhaan duratti san argitanii jirtanii biradistii kana guutee jechuudha. Kanaafuyyuu kana fakkaataa baay'ee hin tuttuqu. Akkuma garaa keessa jidduu keessa akka hin qabanneen akkana godha jechuudha. Malee ohoo ati zim jetteetuma maali haa xuxxuxxeef keessattuu maankaa mukaatiin jechuudha. Isa yookaan erbaa yookaan immoo maalinni kokorsa isaan gaafa tuqxuu hin marqama marqaa ta'a jechuudha. Qincee fi marqaan garaagaraadha. Yeroo baay'ee marqaadha kan laaqxu hin laaqxaa. Isa wanni mukaatiin kana garuu
suuta jettee jidduu keessa bicha akka hin qabne tuttuqxaa achiin booda firfir jedhee gizee nyaattu baay'ee dhama qaba. Dhama sitti kenna jechuudha. Arraba keessatti gaafa nyaattu dhamdhamni dhadhaa isa keessaa dhufa. Haala biraatiin illee yeroo biraatiin hojjedhee isinitti argisiisa. Ammallee immoo hin xumuramne isiniin jechuun jaaladhaa tureetan akkatti tuttuqa jechuudha. Akkuma na jalaa hin qabanne hin marqamu. Gaafa waliin geessullee dhadhaadhaanis gaafa waliin geessu immoo hin marqitu. Amma fixateeyyuu bishaanii xiqquma naa hafe sobatuma yoo sagalee dhageessatte sobatuma wanni qincee keessatti xiqqishuma ishii qabate malee of keessaa fixatee jira jechuudha. Gaafa of keessaa fixate kaa'an immooyyuu nani laalaa isiniin jedha laalitan kan wajjin hin baasnee meeshaatti nyaatamuttis qopheessee walumaan laalla erguuyyuu hin naqina asuma nafaana turtii godha. Egaa akka argaa jirtan baasee jira firfir jedhaadha. Amma mee dhadhaa wajjin itti naqnee laalla. Akkaataa isaa hundaa jechuudha. Egaa viidiyoo biraatiin immoo akkaataa biraatis hojjedheen isin argisiisa. Har'a akkaataa biraatidha isiniin jechuun jaaladha. Isin anuma faana tura. Egaa akka argaa jirtanii dhadhaa baay'ee fudhata. Irraan siqeetoo wanni shareeffatte tanas immooyyuu manqayyarre ayyaantu naan hin jedhina baay'een jaaladha. Yeroon haannaa da'ee isheettan nyaadde. Dhugaa dubbachuuf jechuudha baay'ee natti tolti. Ol kaayetan teechisa. Yeroo kamiyyuu waan tokko hoon hojjedhu dafee tan karaa isheetitti fiigaa isiniin jechuun jaaladha. Mashareefaa tana qabdee karaa dhufte naan jechuu dandeessu isiniin jedha. Egaa kadhadhaa ganaa dhugaa ganaadha kana fudhateeyyuu hin jedhamu dhadhaa isiniin jedha sirriitti dhadhaatti naquu barbaachisa. Akka argaa jirtanii dhadhaa itti calaqqeessee tanan itti naqee kana fakkaata. Sirriitti fudhata dhugaa marqaa wayya jechuun namaaf gizee hojjetanuyyuu dhadhaa sirriitti nyaata kun in dhuga bakka calliseetuma dhugaa keessaan mul'atu isiniin jedha. Akka argartan laal bishaan fakkaata jechuudha dhadhaa jalatti. Bakka an akkasittiin jaaladha qincee ijaa ta'ee fidaa isiniin jedha sirriitti isinitti mul'ata dheetii yaada kana haala kanaan waliin gahee tanan haannichoon tiyyaa mana barumsaatii dhufteetoo jirti isiniin jechuun jaaladha. Sa'a 11 ta'eetoo jira yeroo ani hojjedhutti anumaa hojjetee geechisuu dhufte. Kana fakkaataa isiniin jedha kaayii haala kanaan hojjedhee jira qincee kaa guyyaa har'a isiniin jedha kaameeraa maaniin illee anumaadha. Isiniin jechuun jaaladha akkanatti namaa dhiyeessu akka argaa jirtan laalladhaan keessaa caffe jedha gizee nama waanuma jirudha jechuudha. Bakka qincee hojjette taanaan dhadhaan isaa akkanatti jechuudha kan bahu. Ani biyya dhadhaa sittan dhaladhee guddadhe Arsii keessatti kanan dhaladhee guddadhe. Kanaafuyyuu biyya margaa biyya aannaniitidha. Warri beektanni beektu akkanattidha jechuudha. Maankaa isa kanaa miti kaayii kan ittiin namaa dhiyeessanii. Kana tokkoffaa ani intala jaartittiidha. Akka hootu na guddise baay'inaan mana akka hootittan dabarse waan ta'eef waa shaglaati mana akka hoo keessa kan guutee jiru baay'inaan jechuudha. Ani isa har'aa kana osoo hin ta'in isa kaleessaa sana irra jaaladha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maaliif waanan godhullee mana akka hootitti guddachuun dhiibbaa danuu qaba. Dhiibbaa qaba hoon jedhu maaliif bakka waan mana keessa hojjetamu kanarratti fokkosii goota waan ta'eef sammuu keessaas hin badu. Anamma isa amma faashinii nyaata waan adda addaa amma faashinii hojjetan kanarra maalinni isa akka hoon koo kaleessa hojjetu sammuu koo keessarra yeroo baay'ee karaa sanittan ariifadhalleedha. Kana fakkaata. Egaa waan isin jettan hin beeku. Yaada keessa saanduqa koomenti jalatti naa teechisa. Viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaata. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa baay'ee mi'aa. Isiniin jedha kanaafiyyuu maanuun qammasina naan jechuu fi kaameeraa ofirraa waan garagarshee malee kaameeraa duuba ta'ee qammasee ommaa nyaadhee nyaachuu baadhee waan beektan waan hin jirreef isiniin jechuu jaaladha. Egaa viidiyoon koo kana fakkaatti bakka jirtanitti nagaa naa ta'a. Ammas immoo qincee haala biraatiin hojjedheen isinii dhufa. Bye bye.